Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa arfaffaa boqonnaa tokko kaasnee kudha tokkoffaatti waliin ilaalleera. Boqonnaa kudha lammaffaa moggaasa maqaa dhalootaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Moggaasa maqaa dhalootaa jechuun sirna gadaa keessatti maalifidha? Moggaasni maqaa yoom moggaa'a fi akkamiin moggaa'a isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa sirna gadaa keessatti akaakuu maqaa adda addaatu jiraatu. Isaan keessaa immoo maqaan dhalootaatti inni tokko jechuudha. Maqaan dhalootaa maqaa maatiin daa'imaaf moggaasu kan namni tokko namoota biroorraa adda ittiin bahee waamamu maqaa jedhama jechuudha. Aadaa keenya Oromoo keessatti immoo maqaan dhalootaa ittiin moggaafamu yeroo itti moggaafamu ni qabaata jechuudha. Malee callisee kan yeroo barbaadame itti moggaafamu miti jechuudha. Kanaaf moggaasni maqaa gahee guddaa kan inni qabaatu jechuudha. Moggaasni maqaa dhalootaa haala irratti hundaa'uun kan inni moggaafamu keessatti haalonni kunis immoo guyyaa ayyaana guyyaa dhalootaa, haala yeroo dhalootaa, haala kamii keessa akka dhalate, mudannoo yeroo dhalootaa, iddoo dhalootaa yookiin bakka inni dhalate, hawwii maatii fi kan kana fakkaatu ni moggaa'a jechuudha. Inni kun jechuun guyyaa ayyaanaa jechuun ayyaana yoo dhalate yoo ayyaana waggaa yeroo dhalate ayyaantuu jedhameetu moggaa'a jechuudha. Haala yeroo dhalate immoo yeroo san jechuu danda'u mudannoo rakkinaa keessatti immoo rakkoo isaan mudate keessatti yeroo gammachuu yoo ta'e haala gammachuutiin maqaa gammachuu yoo rakkoo ta'e immoo haala gadda ibsuutiin iddoo dhalootaa bakka inni itti dhalate hawwii waan fuulduratti ittiin hawwanii jiran argachuufis kan isaan itti moggaafatan. Haala kanaan gadaa keessatti guyyaan hundi ayyaana mataa isaa qabaata jechuudha. Kanarraa kun bu'uura kanaan ayyaana guyyaa keessaa dhalatanii irratti hundaa'u maqaa maallaa daa'imaaf moggaafamaa jechuudha. Fakkeenya daa'ima ayyaana adulaa dhalateef maqaan isaa adula yookiin adulee kan ayyaana areerii dhalate maqaa maal jedhamudha? Maqaa areeriin moggaafamaaf jechuudha. Bifuma wal fakkaatu daa'ima ayyaana dureettii dhalateef maqaan dureessa dureettii jedhamu moggaafamaaf jechuudha. Karaa biraatiin immoo maqaa dhalootaa waqtii dhalootaatiif yeroo dhalootaa irratti hundaa'es immoo daa'imaaf ni moggaafamaa jechuudha. Fakkeenyaaf daa'ima birraa dhalateef birraa kan arfaasa dhalateef arfaasee kan dhalatteef immoo bona kan dhalatteef boonayyaa fi kan kana ganna dhalatteef immoo gannoo jedhamee moggaafamaaf jechuudha. Bifa wal fakkaatu daa'ima ganama dhalateef ganamoo ganamee kan galgala dhalateef immoo galgalee kan guyyaa dhalateef immoo guyyoo waarii kan dhalateef waariyoo waaritee waarituu kan waaree dhalateef waaree jedhameetu moggaafamaaf jechuudha. Kanaaf moggaasni maqaa dhalootaa haala kanaatiin moggaafama. Maqaan dhaloota mudannoo yeroo dhalootaa fi hawwii maatii irratti hundaa'anis immoo daa'imaaf ni moggaafama. Yeroo daa'imatti dhalate wanti gaarii yoo mudate gammachuu, gammadaa, gammadoo, wanti hamaa mudate immoo cingoo, raafamaa jedhamee illee ni moggaafama jechuudha. Yeroo rakkisaa keessatti dhalate. Haala wal fakkaatu maatiin hawwii qaburraa kun immoo ijoollee isaa badhaadhaa, badhaatuu, guddataa, guddattuu, nageessoo fi kan kana fakkaatan illee jechuudha inni moggaasaa jechuudha. Dabalataan mucaan hangafaa yeroo dhalatu immoo akaakayyuu isaa yoo dhaqqabate maqaa akaakayyuu isaa illee moggaafamaa. Kunis immoo akaakayyuun isaa akka ittiin yaadatamuuf fakkeenyaaf maqaan abbaa galgaloo ta'e maqaan akaakayyuu immoo dooyyoo yoo ta'e maqaan mucaa dhalatu kun eenyu ta'a jechuudha dooyyoo ta'a jechuudha. Haala kana maqaan mucaa guutuutti yoo waamamu dooyyoo galgaloo dooyyoo ta'a jechuudha. Dooyyoo galgaloo dooyyoo ta'a jechuudha. Maal ta'e jechuudha? Isumatti isarra marsee jechuudha. Ittiin maqaa akaakayyuu yaada jechuudha. Maqaan mucaa dooyyoodha. Maqaan akaakayyuu maalidha? Dooyyoodha jechuudha. Sababni isaa maqaa akaakayyuu sana ittiin yaadachuuf jechuudha. Kanaaf dooyyoo galgaloo dooyyoo jedhameetu akaakayyuu wajjin irra deebi'ee moggaafama jechuudha. Maqaan dhalootaa haala qaama daa'imaa irratti hundaa'anii ni moggaafama. Fakkeenyaaf haala qal'ina qaamaa irratti hundaa'uun huuqa yoo haala dheerina qaamaa irratti hundaa'uun immoo lookoo leemmanii jedhamanii ni moggaafamu jechuudha. Wantoota maqaa dhalootaa moggaasuu keessatti bu'uureeffaman keessaa biroon immoo iddoo dhalootaa haala kanaan daa'imti maqaa naannoo keessatti dhalatanii moggaafamu. Fakkeenyaaf adolaa jechuun maqaa biyyaati. Maqaa naannoo inni itti dhalatee keessatti illee ni moggaafamaa jechuudha. Adolaa maaliif naannoo adolaa waayyuu jedhamullee biyya jira waan ta'eef adolaa liiban hawaas waabee fi kan kana fakkaatu illee ni moggaafamu. Inni kun bakka yookiin immoo iddoo dhalootaatti inni dhalateetiin maqaawwan moggaafamaniifidha jechuudha. Inni kan biraan yeroo
maqaa dhalootaatti moggaasan bakka bakkatti immoo garaagarummaa qabaachuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti daa'imti dhalatee torban tokko hanga lamaatti iddoo kanatti kaanitti ammoo akkuma mijaa'ina isaatti raawwata. Fakkeenyaaf Booranatti moggaasni maqaa ilmaa hangafa waggaa lamaa hanga sadii gidduutti kan inni raawwatu. Waggaa lamaa hanga sadii gidduutti kan isaanitti moggaasan jechuudha. Yeroo maqaa moggaasuudhaaf deemanii jechuudha. Inni kan biraan immoo haalota tokko guyyoota lama guyyoota sadii gidduutti dhalatee ni moggaasu jechuudha. Yoobsan miidiyaa chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa itti aanu immoo boqonnaa 13ffaa meedhichaa kan jedhudha jechuudha. Meedhichaa jechuun maal jechuudha? Hiika meedhichaas kan waliin ilaaltaa jechuudha. Egaa ammas hin dagatinaa irra deebi'ee yoobsan YouTube chaanel laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Egaa meedhichaa jechuun immoo sirna gadaa keessatti meedhichaan gadaa keessatti gosoota firoomfannaa adda addaatu jiraata. Isaan keessaa immoo meedhichi isa tokkodha jechuudha. Meedhichaan adeemsi Oromoon nama Oromoo hin taane ittiin Oromoomsatee firoomfatu meedhichaa jedhama. Meedhichaa yookiin immoo Oromoomsuu isa jennu jechuudha. Kunis immoo nama Oromoo hin turre kan Oromoo ta'uu barbaadeef fedhii isaa irratti hundaa'eetu nama waraana irratti booji'ame nama guddifachaa fudhate. Nama booji'ame Oromoo ta'uu murteeffatee dabalataan haala kanaan namni sabni isaa Oromoo hin taane tokko Oromoo ta'uu yoo barbaade Oromoota naannootti argaman keessaa tokko bira deemeetu maal ta'a jechuudha. Oromoo ta'uu fedhii qabaachuu isaatti ibsata jechuudha. Namni gaaffiin dhiyaatee kunis immoo dursee dugdee namaa gaaffii dhiyeeffate kana gadi fageenyaan qorataa jechuudha. Yookiin immoo waa'ee baakgiraawundii isaa jechuudha. Kunis immoo nama yakka adda addaa irraa hojjetee biyyaa bahee ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa adda baasu. Nama rakkoo uume biyyaa bahe yoo ta'e ofittiin fudhatu yoo nama qulqulluu ta'e immoo dubbii kana gosaan gahuun irratti maal walii galama jechuudha. Itti aansuun gadaa waamanii bakka gosti wal gahetti sirni meedhichaa kun gaggeeffama. Bakka hundi yoo irratti walii galetti sirni meedhichaa yookiin immoo firoomfannaa nama Oromoo hin taane yookiin nama saba kana hin fakkaanne kan ofii taasifachuudhaaf kanaan walitti yaa'amaa jechuudha. Egaa kanaan walitti yaa'anii booddee nama gosa galu sana mataa isaarraa maal godhu aannaniin jiisanii yookiin aannanitti dibuudhaan itti naquudhaan haatu jechuudha. Itti aansuun kormi qalamee meedhichi harka mirgaa nama sanaatti kaa'amaa jechuudha. Namni gaaffiin firoomfannaa ittiin dhiyaate kunis immoo nama sanarraa maal godha? Maqaa jijjiiree ilma isaa godhee lallabataa jechuudha yookiin beeksifata. Namni sirna kanaan firoomfamee kunis immoo guyyaa sanaa kaasee gosa sanaati jechuudha yookiin firoota nama meedhichaa sana hidhachiisee sanaa ta'eetu itti dabalama jechuudha. Xumura jila kanaa irratti immoo hirmaattotaaf labsii godhama yookiin waamichi godhama jechuudha. Ijoon labsii kanaaf namni kun maqaan isaa Ebeluu jedhama. Ebeluu ture gara Ebeluutti jijjiirreerraa fi ta'uudhaaf immoo yookiin Oromoo ta'uudhaaf gaaffii dhiyeeffatee fudhanneefiira. Haala kanaan har'arraa eegalee maqaan nama kanaa Ebeluu ture Ebeluutti jijjiiramee jira. Kana booda ilma koo ta'uusaa naaf madha waan ta'eef yoo ajjeefame gumaanatu fudhata yoo ajjeese namni immoo gumaanatu baasa jechuudhaan nama harkatti yoo miidhame gumaa kan fudhatu abbaa maqaa moggaasee sana yoo inni nama ajjeeses immoo kan gumaa deebisee nama biraadhaaf gumaa nama du'e baasu namicha moggaasa maqaa meedhichaa sana namichaaf laatedha jechuudha. Kanaatiin yoo ajjeese illee gumaan baasa jechuudhaan maal godhate? Namni gosaa ofii godhatu sun lallabata yookiin beeksifata. Guyyaa sanaa kaasee namni sun aadaa fi duudhaa Oromootiin buluun dirqama isaa akka ta'e leewwatee Oromoo ta'uu isaatiin mirkanaa'aa jechuudha. Kanaatiin meedhichaan gaggeeffaa jiru. Oromoon nama waraana irratti booji'e illee akkaataa itti kunuunsuu fi firoomfatu qaba. Nama waraana irratti booji'e bifa kamiinuu hin adabamu. Kabaja namummaa booji'amaa hin tuqu. Nyaataaf dhugaatii dhorkatee hin dararu. Ijoollee fi dubartii yoo booji'an illee akkuma galaniin gosa ofiitti moggaasu malee hin ajjeesanii hin rakkisan jechuudha. Namni ga'eessi yoo booji'ame immoo hanga inni aadaa, afaan, duudhaa, safuu fi dhabeeffannaa Oromoo baratee fedhii isaatiin Oromoo ta'uuf murteessutti eegama malee hin dirqamu jechuudha. Yoo gara maatii isaatti deebi'uu barbaadees mirga guutuu qaba. Kanaaf gara maatii isaatti qabaachuu malee boojuudhaan dirqamaan of biratti hambisuun hin eeyyamamu jechuudha. Akka sirna gadaa Oromoo meedhichaa keessatti jechuudha. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.